Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii anaaf mi chaanaaliin kun erga banamee yeroo gabaabaadha haa ta'u malee viidiyoo garagaraa isin biraan ga'uudhaan akkasiin daawwattanii itti bohaartan irraas barumsa argattan tattaaffii godhaa jira. Ammas immoo viidiyoo addaa barumsa guddaarraa argachuu dandeessan isiniif dhiyeesseera. Torbanoota ittaanan keessatti namoota harkaaf miila malee dhalatan isaan irratti xiyyeeffannee viidiyoo garagaraa qindeessinee jirra. Irraa barattu jennee abdii qabna. Kanarraaf jennee kan jalqabaa waa'ee nama Nick Vujicic jedhamu isin biraan geenya. Chaanaalii kanaaf warri haaraa taatan like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Nick Vujicic jedhama. Nama lammii Awustiraaliyaati. Akkuma argitan miillaaf harka malee dhalate. Garuu waan namni qaama guutuun dhalatee hojjetu hundaa ni hojjeta. Waan nama ajaa'ibu rakkoo isaa caalaa kan itti mul'atu yookaan itti xiyyeeffatu carraa gaarii guyyaa guyyaatti isa mudachuu danda'u irratti. Yeroo isaa baay'ee kan dabarsu carraa argateen dubbiif ergaalee jajjaboo abdii namaa kennuu danda'an barsiisuun. Kanaanis nama dubbii abdiif kaka'umsa namatti horan dubbachuun addunyaa irratti beekamaa ta'edha. Yeroo ammaa abbaa maatii ta'ee jireenya qananii nama jiraataa jirudha. Egaa daawwattoota chaanaalii kanaa jireenyi nama kanaa namoota qaama hir'uu ta'anii jireenya isaaniitti abdii kutataniif hamileef kaka'umsa guddaa kan uumu yoo ta'u, warra qaama guutuu osoo qabnu dhibaa'ummaadhaan rakkina keessa jirruuf barumsa guddaa akka ta'u nan amana. Viidiyoo taanuun haga wal agarruuf oolmaa gaarii.